Galatooma alaamanni isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii kabajamtoota daawwattoota televezyiina Fana kun Rita shoodha. Har'as keessummaa sirboota isaatiin jaalatan tokko isiniif affeeree jira. Shaakkisoo Awwal sirba bareedaa amma hojjete shukkaar naabaatiyyee akkasumas waa'ee sirboota tanaan dura hojjete waan babbareedaa haasaa waliin ni turra. Kan akkanatti na bareeche Abukkii Protocol magaalaa Adaamaa gamoo Ooliyaar jalatti argama. Guddaa galatoomi jennaani. Gama ogummaa daarektingiitiin seenaa shibbiruu sagalee fi kaameraan immoo Rita qopheessaaf dhiyeessaa Rita Taaddalaa hanga xumuraa siin faana turra. Na faana bu'aa Rita Show. Guddinaa fi coomsa dinagdee biyya tokkoof investimentiin dhuunfaa fi mootummaa iddoo olaanaa qaba. Koomishiniin investimentii Oromiyaa bara kana haala mijataa naannichi qabu adda baasuun abbootii qabeenyaa 4,300 ol kaapitaala birrii biliyoona 83 ol galmeessisan simateera. Humna guutuun hojiitti yeroo galanis lammiilee 300 ol ta'aniif carraa hojii ni banu jedhamee eegamaa jira. Kana milkeessuufis hordoffii fi deeggarsi barbaachisaa ta'e itti dhiyeenyaan kennamaa jira. Xiyyeeffannoo addaatiin ammoo piroojektota investimentii oomishaalee ala ergee fi alaa galan akkasumas agro processing manufacturing horticulture fi tourism dursa kennee hojjechaa jira. Paarkii industirii qonna qindaa bulbulaatti abbootiin qabeenyaa biyya alaaf keessaa seenuun akka hojjetan koomishinichi waamicha isaa dhiyeessa. Koomishinii investimentii Oromiyaa. Madda jalqaba ilma namaa Afrikaa. Faayamtuu faaya maadhuma Afrikaa. Kuusaa albuudota uumamaa Afrikaa. Eeguu baaftaa akkasii dhandhame hundumaa. Bishaan Afrikaa. Bishaan Afrikaa. Bishaan Afrikaa. Bishaan Afrikaa. Yeroon kan Afrikaati. Abbaa taayitaa saayinsii, teekinooloojii fi quunnamtii odeeffannoo Oromiyaa. Hojii dameelee garaagaraa argannoowwan teekinooloojii fi saayinsii biyya keessaaf alaatiin deeggaruun misooma biyyaa ariifachiisaa jira. Qorannoo fi qo'annoo misooma dhaabbilee garaagaraa gaggeessaa jira. Misooma teekinooloojii, moosaajii fi appilikeeshinoota garaagaraa hojjechuun misoomaaf oolchaa jira. Amma immoo piroojeektiiwwan daataa seentar naannichaa bifa madaaluun piroojeektii Oromiyaa dijitaalessuu fi piroojeektii kaaffee saayinsii xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jira. Kana malees teekinooloojiiwwan garaagaraa biyya keessaaf alaa barbaadee madaqsuun jiruuf jireenya hawaasa naannichaa akka fooyya'u hojiilee gurguddaa hojjeteera hojjechaas jira. Abbaa taayitaa saayinsii, teekinooloojii fi quunnamtii odeeffannoo Oromiyaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Televezyiina Faanaatiin Rita Show daawwachaa jirtan. Ispoonsaroota keenya abbaa taayitaa saayinsii, teekinooloojii, quunnamtii fi odeeffannoo Oromiyaa, bishaan Afrikaa fi Koomishinii Investimentii Oromiyaa guddaa galatoomaa jennaani. Shaakkisoo baga nagaan naa dhufte. Hayyee baga nagaan. Ciibsiyaa jennu. Shaakkisoo keenya. Bara 1999 Artii keessa erga seentirraa qabee albamaan akkasumas kilipiiwwan garaagaraa hojjechaa dhufteetta. Gidduu gidduutti kilipii hojii wal qabatee xiqqoo ishii hin badda. Gaafa deebitee dhuftu garuu waan ajaa'ibaa hojjettee dhufta. Hojiiwwan egaa bara 1999 irraa qabee hanga ammaatti jiru hin beekamu uummanni hin beeka waan ta'eef waa'ee kilipiiwwan lama kololaa fi shukkaar naabaatii waa'ee isaanii haasofne jechuudha. Kololaa korraa gaafa jalqabnu rukuttaan yookaan sirba shabooxeedhaami? Shabooxeedha. Shabooxeedha. Gama kanaan dadammaqiinsa guddaa kan uumtisi. Dammaqiinsa uumnee jirra. Akkuma artistii warri duraas uumanii jiran. Kololaan amma shabooxeen dadammaqiinsa guddaa uumtee jirti. Ergasii kiliippiin sirbi afaan Oromoo hunduu shabooxeedhuma ta'e. Kiliippii isaan irratti wanta naan ilaale tokko hin jira maanni. Jarra addaan nu baasuuf soosii dhabdeetti. Isa dhabdeetti.
Inuma shallallaa fuuldura shiittedha. Qabannee shallallama fuuldura shiittedha. Kiliipii irratti garuu kanatti shallaltu baadiyyaa keessa. Yeroo sanitti yeroo ulfaataa keessa dalagame baay'ee hojiin suni. Yeroo komaandi poostii keessa dalagine baqachaatti kan dalagine magaalaa abbaanee bakka namni hin dhayine dhagdeetti hojjenne. So baay'ee ulfaataa ture. Tanaa jarri ciifnan immoo warri ciifnan jette sareen. Mammaaksa akkasii akkasii dubbii fite mammaaksa dubbii fite. Mee haala olii garaa sirba isaanii natti. Ulfaadhootti illee dhuguma maali kana akkaataan guddina kiyyaatti san dhaloonni kiyyaa argeedha akkuma jette. Baale tureen jira. Ijoollummaa kiyyatti jechuudha. Baale tureen jira. Gujii Booroo Shaakkisoo tureen jira. Shaakkisoo caalaa immoo isa jiraattee onaan jette Finfinneen jira. Finfinneedhuma tanatti shallaluu dadhabde tana. Tanumatti keessatti shallaluu dadhabde tana. Hedduu bareedaadha. Akkuma ta'etti kaka'umsa baay'ee uumee jira. Jechuun isaa tokkoon tokkoon ati keessa buutee dhaggeeffattee jirta. Dhiibbaa qaba. Sigalee ka'umsa ta'a. Jechuun isaatu wantichi keessa jiran tokkoon tokkoon isaa jira. So wanti kun wanta kaka'umsa kiyyaanis ta'u harka namoota baay'eetti keessa jira. Wanni ati dandeessu ka'umsa ofii duraan danda'a. Yaada jalqabaa nan uuma. Garuu hiittaa bira fide mari'achisuu qabda. Nama biraa xiqqaa biraatillee nama gartee amma lafaa dhufillee dhageessisuu qabda. Fiilingii isaa hubachuu qabda. Achi keessatti immoo artistoota biraa waggaa dhageessiftu maal argatta wanta haaraa argatta. Jechuma wal fakkaataa ta'e kan yaada isa wal qixan ibsine jira. Jechaan ani fayyadame jechi ati naa fiddu immoo jechaan ani fayyadame san caalaa yaada kiyya sana baatee deemuu danda'a taanaani. So artii as keessatti jijjiirama tokko fidee jira jechuudha. Akkasitti dalagamte hojiin sun. Walaloodhuma san keessatti dhufne gidduun geenyee jirraara. Gidduudha jirra amma dhiyaanne. Waan ajaa'ibaati barre waan amma jirtu tanallee amma tokko beette dursitee hubatteetti. Waan achi keessatti dubbanne baay'ee argaa jirra. Kanaas immoo kan arguuftee ni jira. Dursanii akka weellisaa tokkootitti waan hawaasichi deemu beekanii sirbaan baasuun artistoota keenya irraa hin eegama. Jaldeessi galgala tuuta isaa walitti qabee maal akka jedhu beektaa? Dafaatii ciisaa boru ganama ooyiruu namaatti. Wanni nyaannu waan namaati. Waan namaati. Kisiisni immoo tuuta ishii walitti qabdee ganama gaafa baatu yoon hin deebine waan oowwaatti danfaan bu'eeti. Danfaan bu'ee na barbaadu. Waan ta'u tokko beekanii akkas hojjechuun waan bareedeedhee yaada. Artii jechuun nama jala deemu otoo hin taane hawaasa jala deemu otoo hin taane hawaasa jala deemuun isa akkuma jirutti baay'ina garuu artiin hawaasa karaa deemuu qabnu argisiisuu qaba jeetii yaadaan akka yaada kiyyaatti yaadni kiyya sanuma. Positively karaa namni deemuu qabu karaa kan otoo deemnee gaariidha jettee artiin akka wannooti baay'ee ayyaana wayiitti na fakkaatan. Akka mataa kiyyaatti nama artii akka ayyaanatti hin fudhatu. Jecha walitti fiddee akkanumatti waan mataa waan dhumni isaa wal fakkaateef jecha walaloo jechuu hin dandeenye. Walaloon kun maal ta'uu qaba? Mataan isaa wal tuquuf qofa yookaan mataan isaa wal fakkaatuuf qofa walaloo jechuu osoo hin ta'in wantoonni ati jettu sun achi keessatti raaga ta'uu qaba. Raaguu qaba artistiin. Dubbii tokko tokko maal jettee dubbii qololaa wajjii waadanii jettee dubbii garii. Akka namni biraa afaan beekulleen qolola saniin dubbiin hoggaa deemtu hin beeku. Nama afaan kana dhalatetti guddate qofa beeka. Qololaan waadi. Dubbii sana qololaan waadi jechuun jecha namoota biraatiif hin galleen ibsi jechuudha. Guddaa galatoom. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sirba Shaakkisoo Awwal kololaa itti bohaaraatii walitti deebi'a. Shaakkisoo sirba reefu ba'e tokko sirba ajaa'ibaa kiliipii afaan Oromoo bifa bareedaadhaan jira hamma. Keemmoo jamana kanatti kiliipii isaatiinis atillee bifa bareedaadhaan dhufte sagalee kee argatte interviyuu yeroo dheeraa kennite tokko kanan daawwadhe weellisaa akkamitti taatee waan jedhu gaazexeessaa tokko gaafas gaafatu sagalee akkan qabu nan beeka garuu akkaataa itti fayyadamuu hin beeku jette. Waan jamana sanitti dubbatte sagalee uumamaan qabdu san akkaataa itti fayyadamtu barattee ispeeshaalii sukkaar naabaatiyyee kanarratti bifa bareedaa ta'een sagaleen kee bareeda kiliipiin isaa bareeda namoota achi keessatti hirmaatan hundi isaaniitu galatoomaan jedhani. Plus daawwattoonni sirba kana sooshaal miidiyaa hundarratti ammas viyuun isaan xiqqaatu waan ta'eef sirriitti akka daawwattan siniin affeera wal jajjabeessuu wal cinaa dhaabachuun hin barbaachisaa ta'eef kiliippii baay'ee tokko bareedaadha. Shaakkisoon illee bifa ajaa'ibaan dhufe waan ta'eef kana caalaa ilaallamuuf mucaan kun jabaatu qaba waan ta'eef waa'ee kiliippii sanii waa tokko tokko haa kaafnu. Sukkaar naabaatiyyee shukkaara naabaadhu jettamoo maal jechuudha?
shaggooyyee tokko dhufnu dubaraaf dardaraatu waliif sirba jaalalaati shaggooyyeen. Jaalala qofa shaggaa fi shaggeedha shaggooyyee. Shaggaa fi shaggeedha shaggooyyee jechuun. Jaalala qofa achi keessatti ibsuu dandeessa malee goota faarsuu hin dhageenya shaggooyyee keessatti. Sirba jaalalaati sirbichi. Jaalala garuu jaalatti ibsachuu nama jaalatu tokko maal jettee akka ibsattu. Waan ajaa'ibaa tokko sitti immoo sirba fakkeenyaaf naannoo Wallootti barreeffamu walaloo isaa keessatti Arrittii shittoo hin dhabdu. Gara Arsii gaafa deemtu immoo loon kana wajjin jabbii waatiyyoo waa akkasii hin dhabu. Gara Shawaa kana gaafa deemtu immoo asheeta aannan waa akkasiitu jira. Argiteetta? Gara Harargee waan mi'aa kana jaalattu fakkaata. Sukkaarri hin baay'ata. Sukkaarri nafaat kun akkuma halawaa akkuma baklaawaa kana kana. Dhugaadha shaggooyyee kana akkitti ilaanis hirmaannaa namoota baay'eetiin anis gara kiyyaan waan hin danda'u audioodhaanis barreessuudhaanis yeedaleessuudhaanis hojjedhee fidee qindeessaa muuziqaatis isaan akkasuma qindeessee achuma akkasumaan ammas gara daayirektiitti hoggaafnus daayirektariinis viiwwatti argitu sana hundasaa dudduuba laayikidha. Dadhabbii guddaadhaan dalagame. Agaalkan sa'a jaatti waraabaa turre warra achirratti hirmaatanis dhuguma akkuma ati galateeffatte akka ati naa galatoonfattetti anis galatoonfachuun barbaada. Dadhabbii namoota baay'eetiin hojiin kun hojjetama. Waan bareedaa hojjechuun dadhabbii qaba. So waan bareedaan ammoo bareeda biraa dhalchuudhaaf maal ta'uu qaba? Hamilee horachuu qaba. Daawwachuu qabna. Uummanni keenya daawwachuu qaba. Akkasumatti amma garuu jijjiiramni dhuguma haala daawwannaa muuziqaatii irratti uummanni keenya viidiyoo daawwachuu irratti jabaatee jira. Uummanni keenya waan saalaaluuf baay'ee jalqabee jira. Galatoonfachuun barbaada harma kana. Yaa Shaakkisoo keenya nutillee ani sagantaa kiyya erga jalqabeen yeroo baay'ee nan dubbadha. Rakkoon hawaasaa bakkam akka jiru, rakkoon keenya bakkam akka jiru jijjiirama argaa jirra waan ta'eef guddaa galatoomaa isin hin jenna. Fedhiin tiyya fedhii hawaasaati. Fedhii tiyya qofa waan jee sirri ta'uu dhabuu hin danda'a. Garuu fedhiin tiyya fedhii hawaasa ta'uu qaba. Waan kiyya guddisuudhaaf hunda wanni kiyya dadhabde, wanni kiyya hin bareedde, wanni kiyya miidhagdu jechuurra abalu maal dalagee maaliin dalagee akkamitti miidhaguu dhabdee jennee yaaduunis bareeda. Wanni inni haga irraan tanaa dalagee irratti waan akkam yaada akkam kennineef ilaalcha akkamiin laalle hagam galatoonfanne nama jabaan nuuf dadhabe tokko. Kiliippii kee kanarratti illee sukkaar nabaatiyyeen kun waa hundaan qulqullaanis bifa bareedaa ta'e waan dandeessu hunda gootee dhufte. Tokkotu bara qabsoo san keessatti kiliippichi ka qabsooti. In arrabsaa jara in arrabsaa maaluun kun jira dhumarratti bira taa'ee editaraan waan kana hunda erga xumurtee booda dhumarratti sirbi gaafa dhumu dachii tan akkana baqaqsiiti aanan achi keessa nagashii jee. Egaa viidiyoo lafa baqaqseen achi keessa si gashaa osoo lafa baqaqsuu danda'e anatu keessa sirba kana ammas affeerree gaafa walitti deebinu marsaa lammaffaadhaan walitti deebina. Kabajamtoota daawwattoota keenya sirba Shaakkisoo Awwal Sukkaar Nabaatiyyee itti bohaaraati walitti deebina. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Kan isin daawwachaa jirtan Riitaa Shoo televezyiina Faanaatiin. Ispoonsoroota keenya abbaa taayitaa saayinsii teekinooloojii qunnamtii fi odeeffannoo Oromiyaa bishaan Afrikaa fi Koomishinii Investimentii Oromiyaa guddaa galatoomaa jennaani. Shaakkisoo lakkoofsa tokko haga 10 lakkoofsa jaalattu natti himtaa amalli keessanii maal fakkaata ka jedhu ni kaafna jechuudha. Tokko haga 10 lakkoofsa jaalattu. Torba. Lakkoofsa torba. Nama tapha jaalatudha. Taphan hin jaalladha baay'ee. Baay'een tapha jaalladha. Hoggaan akkasitti taa'u namni baay'een taphan jalqabu yoon jalqabe baay'een tapha. Mudannoo tokko sitti ba'a. Yaadni koo hojjechaa turte. Namoonni baay'ee tokko si jaalatu ga'umsi waltajjii keetillee baay'ee bareedadha. Gaafuma achitti hojjettu shaggooyyee kan akka ajaa'ibaa ho'iftee mucaan akka tasaa'e afaan hin danda'u jedhan kiboordii kan taphatu. So Shaakkisoon shaggooyyee kana badhaasa kun akka ajaa'ibaa bakkuma ho'aa jirutti kiboordistii keenya ta'ee fi afaan dhaga'u ta'e sirbichi gabaabbatullee inuma dheeressoo shumeedhe. Mucaan garuu afaan hin danda'u waan ta'eef waanuma qoote san san booda gaafuma akka ajaa'ibaa ho'isaa jirtutti inni waan taphatu xumuree jira waan ta'eef awwee badhaasi xaaxaa mucaa sirbi jirti
kiiboordii sagalee qaban awwee miqqanyaa. Isin mudannoo akkasii tapha baay'ee tokko akka dandeessu namni natti beefani. Carraan dhumti amma jiru kun amalli isaa tapha jaalata kan jedhu isaa fayyaa dhedheebette. Haaya carraa lammaffaa. Lakkoofsa 3. Nama ni abdatu namni garuu akka isaan abdatan isaaniif hin ta'u. Sure. Maaltu jira nama kana dhugaadha. Keessa kiyyatti namatti nan hirkadha. Garuu immoo abdii guddaas namarraan kaayyadhan. Amaluma kiyyatti baay'ees namatti baay'ee siquu miti namalli kiyya. Yeroo baay'ee hiriyaas baay'ee hin qabu. Hiriyaan koo muraasa. Garuu immoo nama itti siqu san garaa kootiin itti siqa. Garaa kootiin itti siqa. So akkaan yaaditti namoota ni argadhus ni jira. Yeroo baay'ee immoo anatu dhiisee biraati. Yaadni isaa yoo naaf ta'uu dide. Itti mufachuurra akka ati abdattee hosii ta'uu baate dhiisanii dhuma deemu. Dhiisee deema. Kun immoo waan bareedaaf itti amala baramuu qabudha. Namni akkaataa itti abdatteen sii ta'uu baannaan namni haaluu bahuu kana akkasii faa yaada namni. Carraa isa xumuraa. Lakkoofsa 1. Tokko kitaaba dubbisuu jaalatu. Kitaaba dubbisuu illee nan dubbisa garuu baay'ee illee taa'ee waan tokko irra turuu hin danda'u. Nan dubbisa akkamittan dubbisa. Taayitilii tokkoon jalqabe taayitilii san xumura isaa baruudhaaf baay'een hirriba fa'aa otoo hin rafinna irran bula. Hin jalqabu garuu gaafan jalqabe kitaaba tokko xumura isaa baruudhaaf yaadni isaa hin harkisa. Haga xumuraatti jalan deema irra fullee hirribni illee nan qabu. Kun amala sarrii. Gaafa tokko waa'ee yaadadha. Kitaaba kanarratti mana Finfinnee kana kiraa isaanii beektan kireeffattee galta. Galgala sa'a 3 booddee yoo galte kolfii qollafuu yoo sa'aatii 8 dabarsitan sin galche sanirraan ammoo bishaan jarkaana tokko yookaan guyyaatti 2 waraabbadhu sin jedhu. Galgala ifaan akka dhifnee sin jedhu. Kitaaba wayiitiin dubbisaa kitaabatti sammuu wayiiti. Isan dubbisaa ture. Yaadni isaa naateetiin baay'ee dubbisa. Ala kana kotteen nama turtee baatee deebiti. Dhaggeeffate dabarri mana. Ifaan sa'a 3 booddee ifuun qabu waan jiru jira. Ifa ni baane. Mabiraatuun atfa'uu naan jedhe. Iyyaa nabbabtu na hunjeen ishii jeettee. Ammallee deebi'ee dhufe xiqqoo ture. Abbaloo dhukkute mabiraatuun atfa'uu iyyaa nabbabtu na. Iyyaas kottar kibbii na hunji mintaan abbaalle. Ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu marsaa isa xumuraa gaaffilee mallattoodhaan ibsuu dandeettiin waa ilaaltee hubachuu keetii maal fakkaata kan jedhu ni qorreechuu. Guddinaa fi coomsa dinagdee biyya tokkoof investimentiin dhuunfaa fi mootummaa iddoo olaanaa qaba. Koomishiniin investimentii Oromiyaa bara kana haala mijataa naannichi qabu adda baasuun abbootii qabeenyaa 4,300 ol kaapitaala birrii biliyoona 83 ol galmeessisan simateera. Humna guutuun hojiitti yeroo galanis lammiilee 300 ol ta'aniif carraa hojii ni banu jedhamee eegamaa jira. Kana milkeessuufis hordoffii fi deeggarsi barbaachisaa ta'e itti dhiyeenyaan kennamaa jira. Xiyyeeffannoo addaatiin ammoo piroojektota investimentii oomishaalee ala ergee fi alaa galan akkasumas agro processingii manufacturingii horticulturii fi turizimiif dursa kennee hojjechaa jira. Paarkii industirii qonna qindaa bulbulaattiin abbootiin qabeenyaa biyya alaaf keessaa seenuun akka hojjettan koomishinichi waamicha isaa dhiyeessa. Koomishinii investimentii Oromiyaa. Madda jalqaba ilmaan namaa Afrikaa. Faayamtuu faaya maaluma Afrikaa. Kuusaa albuudota uumamaa Afrikaa. Eeguu baaftaa akkasii dhandhame hundumaa. Bishaan Afrikaa. Bishaan Afrikaa. Bishaan Afrikaa. Bishaan Afrikaa. Yeroon kan Afrikaati.
Abbaa Taayitaa Saayinsii, Teekinooloojii fi Qunnamtii Odeeffannoo Oromiyaa. Hojii dameelee garaagaraa argannoowwan teekinooloojii fi saayinsii biyya keessaaf alaatiin deeggaruun misooma biyyaa ariifachiisaa jira. Qorannoo fi qo'annoo misooma dhaabbilee garaagaraa gaggeessaa jira. Misooma teekinooloojii, moosaajii fi appilikeeshinoota garaagaraa hojjechuun misoomaaf oolchaa jira. Amma immoo Piroojeektiiwwan daataa seentar naannichaa bifa madaaluun piroojeektii Oromiyaa dijitaalessuu fi piroojeektii kaaffee saayinsii xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jira. Kana malees teekinooloojiiwwan garaagaraa biyya keessaaf alaa barbaadee madaqsuun jiruuf jireenya hawaasa naannichaa akka fooyya'u hojiilee gurguddaa hojjeteera, hojjechaas jira. Abbaa Taayitaa Saayinsii, Teekinooloojii fi Qunnamtii Odeeffannoo Oromiyaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Marsaa sadaffaa irratti argamna. Riittaashoo televezyiina Faanaatiin ispoonsaroota keenya Abbaa Taayitaa Saayinsii, Teekinooloojii, Qunnamtii fi Odeeffannoo Oromiyaa, Bishaan Afrikaa fi Koomishinii Investimentii Oromiyaa guddaa galatoomaa jennaani. Shaakkisoo seera jiru gidduutti sitti mee jira waan ta'eef irraan deebi'uu suuraa kana akkasumatti naa qabda gaa. Suuraa jalqabaa. Rita. Garam lata. Suuraa isa lammaffaa. Yansi. Adam Harun. Michuu baay'een qabaa sadi si yaadachiisuuf ani siinillee eenyuun dhiinya. Carraa itti aanu. Ayya. Fana. Radio. 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 Carraa isa xumuraa. Haaya gabbuusi. Amanjiru. Amanjiru. Heerumsa xiqqoo sii kenna afaan garaagaraa sirbaa amma lubbuudhaan hin jiru. Kafaatee jala koonse. Homaa gochuu hin dandeenye hin arganne. Mee gara gashiti ilaali. Mee xumura irratti maal hojjechaa jirtaa? Hawaasichi maaliin si haa eegu? Ergaan yookaan namni galateeffatu hoo jiraate carraa si ilaadha. Wanneen amma dalagaa jiru gaa hojii haaroo amma kilippii dhiyeenyatti kan hin gadhiisu dalaguutti hin jira. Waaw. Hojiileen namoota garaagaraatiif kunis ganaa baasanii jirti. Baay'ee sirbuu qofaa miti namaafis nan barreessan illaadhasi. Kanatti aansee immoo albama kootis jalqabee xumurutti hin jira. Waanuma baay'eedhaan hin dhufa jeetii yaada. Namni hin galateeffadhu tokko lama jee galateeffachuun danda'u. Oromoo hunda galateeffachuun barbaada. Maatii kootirraa jalqabee warreen ammoo akka maatii naaf ta'anii maatii kootiran anaa wajjin jiraachaa jiran turan hagaarraan tanatti waliin turre tokkuma isaanii hundi isaaniitu baay'ee galatoomaa jechuu barbaada. Hayyee guddaa galatoomii. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin weellisaa Shaakkisoo Awwal Riitaa shoorratti taasifne kana fakkaata.
yeroo bareedaa akka dabartan abdii guddaan qaba. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin walitti deebina. Gama ogummaa daayirektingiitiin seenaa shibbiruu ogummaa sagalee fi kaameraa nimoonaa Ritaa qopheessaaf dhiyeessaan Ritaa Taaddalaa ogeessota istiidiyoo mara waliin ta'uudhaan haga torbanii horaanaa bulaa.